السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جراتم بقى يونا جيسن. نمتي بارميلي كنا فوديرو فير. نمتي بارميلي دچه روميا رتي اوفتي گبتي سنگامس کلا فکاتے امت اورومو عرب سیتو کنا امنتی دو گرتے امنتا دو گرتے امت اورومو لف اورومو بي اورومياتين بي سيتنا جتو كان فوديرو فير. waan isinii galu kana booddee gadaan akkanaa darbee jira. Gadaan akkanaa darbee jira. Abbaa amantii kamiyyuu ta'i. Imaama amantii kamiyyuu ta'i. Sheekiis ta'i. Qeesiis ta'i. Paasteriis ta'i. Waan feete ta'i. Biyya Oromiyaa keessatti dhuftee uummata Oromoo salphiftee biyya Oromoo arrabseen dachee Oromoo arrabseen biyya seexanaati jedheen keessa jiraadhaa keessatti wangeela macaafa lallaba keessatti da'awaa godha yoo ka jettu jiraatte abjuudha jechuudha. Abjuudha. Macaafni biyya namaa arrabsi jedhu hin jiru. Shariyaa Islaamaa keessattis biyya namaa arrabsuun hin jiru. Dhaggeeffadhaa sheekolii warra kaabaas qeesolii warra kaabaas bakka feete iyyuu ta'e biyya Oromiyaa dhuftee dachee Oromiyaa keessa teessee uummatichi fayyaalessa dachee sitti kenne biyya sana biyya seexanaati biyya akkanaati biyya jal'aadha jetta yoo ta'e kotota kee fudhattee galtaa jechuudha. Kana booddee gadaan inni durii darbeera. Uummata Oromoo salphisee mataa Oromoo yaabbadhee gaditti fincaa jettee mataa Oromoo irra waan ati teessuuf hin jiru jechuudha. Paasteriin Oromoo, sheekiin Oromoo, qeesiin Oromoo bakka kanatti walii galuu qaba. Lafaaf lafee biyyaaf biyyee walitti qaba waan ta'eef. Lafaaf lafee biyyaaf biyyee walitti qaba waan ta'eef. Namittiin kun